Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoon keenya addaa guyyaa har'aa waa'ee filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa Itoophiyaatiin wal qabatee biltsiginnaan mo'ateera jedhameeti labsamaatii jira. Filannoon kun filannoo dhugaatii moo filannoo sobaatii kan jedhu murtee isaa isiniif dhiisa. Garuu filannichi akkamiin raawwatame qabxiileen meeqan naannolee hundarratti akkam ture waan jedhu kallattiin gama keessan dhiyeessa. Ittuu dabalee odeeffannoo tokko gurra isin buusa. Garuu gama odeeffannoo koo guyyaa irraa isin dabarsuun duratti sa'aatiiwwan muraasa booda qophii addaa akka malee itti gammaddan qophii mufaaja'aa yookaan surprise isin godhu qophiin akka malee eegamaa ture tokko kan isiniif dhiyeessu ta'a. Sa'aatiiwwan muraasa booda gara naannoo magribaatiin duratti asraa boodatti akka nu eedan qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Qophii kana irratti immoo hundi keessan hin ajaa'ibamtanii qophii kana abdiidhaan akka eedan asraa booda haga magribaatitti sa'aatiiwwan jiran keessatti yeroo qophii san dhiyeessuudhaaf jirru daqiiqaa muraasa dura barreeffama gabaabduu asuma YouTube channel kanatti maxxansee kan isin eegu ta'a. Qophiin kun anaafis gammachuu guddaadha, isiniif gammachuu keessanii qophii kana abdiin akka eedan isiniif dabarsa. Amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa dabarfamee yookaan immoo qabadhee dhufeettiin isin dabarsa. Paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa jaffaa guutummaan guututti akka mo'atee beeksise. Paartiin badhaadhinaa filannoo bara kanaa guutummaan guututti akka injifatu kan hime yoo ta'u, paartichi filannicha hamma parsantii 90tti akka injifate beeksiseeti jira. Paartiin badhaadhinaa teessoo mana maree Finfinnee fi paarlamaa injifadhe jechuudhaan labse. Kun jalqabaa ifumaayyuu ta'uyyuu akki kun ta'u akkuma beekamuyyuu namoonni jajjabni mootummaa kanaan morkachuu danda'an gootonni akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aa mana hidhaatti ol darbamaniyyuu warri akka Daawud Ibsaa, Mararaa Guddinaa adeemsa filannoo kanaa jibbaniin tooftaa Abiyyi Ahmad kana jibbaniin filannoo keessaa of baasaniyyuu warri akka Kamaal Galchuu, warri akka Abbaa Nagaa Jaarraa fi paartileen hafanis filannoo keessaa dhiibamanii baafamaniyyuu amma gaaf wanni sun ta'u adeemsi filannichaa akkana akka ta'e nama hundaafuu ifa ture. Haa ta'uumee paartiin Oromoo tokkichi ka Oromoon itti abdatu filannoo irratti hin hirmaatiin kana akka kamiin biltsiginnaan kophaa isaa dorgome kophaa isaa mo'e waan jedhu gama keessan dhiyeessaa qalbeeffadha. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa Itoophiyaan gaggeessite teessoowwan mana maree bakka bu'oota uummataa dorgommii irratti gaggeeffame keessa paartiin badhaadhinaa teessuma 410 injifachuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Boordichi bu'aa waliigalaa filannoo marsaa jaffaa ilaalchisuun adoolessa 10 bara 2021 galgala ifa taasiseen teessumawwan mana maree bakka bu'oota uummataa 436 keessa paartiin badhaadhinaa 410 injifachuu ibseeti jira. Haaluma wal fakkaatunis paartiin biyya bulchu badhaadhinni teessoo magaalaa Finfinnee paarlamaa keessatti qabu guutummaan guutuun kan dhuunfate yoo ta'u, teessuma jiran 23 keessa kan dorgomaa dhuunfaa tokkoon qabamee alatti 22 kan warra badhaadhinaamti jedhameeti jira. Mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinneetti teessuma 138 jiran guutummaan paartii badhaadhinaatiin kan qabame yoo ta'u, jiraatota magaalattii filachuuf galmaan keessaa kanneen parsantii 99 ta'an filachuu isaaniin ibsameeti jira. Magaalaa Finfinnee kan dorgommii cimaan itti akka gaggeeffamuuf paartileen siyaasaa hedduun teessuma akka argatan eegamee kan ture ta'ullee tokkoon isaanii illeen osoo hin milkaa'in hafeetii jira. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni teessumawwan mana maree bulchiinsa magaalattii olaantummaan to'ateetii jira. Akkasumas bakka bu'iinsa magaalaa Finfinnee paarlamaa keessaa qabu teessuma 23 keessaa 22 isaanis
paartii badhaadhinaatiin yoo dhuunfataman teessoo tokko qofatu dorgomaa dhuunfaa tokkoon qabame jedhamaatii jira. Kanaan alattis naannoleen gara biraa bakkeewwan filannoon itti gaggeeffamuun bu'aa mirkaneeffame hundattuu paartiin badhaadhinaa teessuma caalmaa argachuu ibsi boordichaa kun ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuunis naannoo Oromiyaa teessumawwan paarlamaa 178 jiran keessaa filannoon kan irratti gaggeeffame teessuma 170 yoo ta'u isa keessaa paartiin badhaadhinaa 167 yoo injifatu kan hafe 3 dorgomtoota dhuunfaatiin qabamuun himameetii jira. Naannoo Amaaraatti ammoo teessumawwan paarlamaa 125 keessaa 114 paartii badhaadhinaatiin yoo dhuunfatamu abin teessuma 5 akka argatetu gabaafame. Uummattoota kibbaatti ammoo teessuma paarlamaa 104 keessaa 75 badhaadhinni yoo qabamu Izeeman teessuma 4 paartiin dimokiraasawaa uummattoota Geediyoo teessuma 2 qabatee jira jedhameetii jira. Naannoo Sidaamaatti teessumni 19 turan hunduu paartii badhaadhinaatiin qabamutu himame. Haala adeemsa filannichaa waliigalaa ilaalchisuun walitti qabaa itti aanaan boordichaa obbo Bishet Ayyalaa akka himanitti meeshaalee filannootti birrii miiliyoona 845 baasii ta'uusaa fi waraqaalee sagaleen itti kennamu kan biyyoota 2 keessatti maxxanfamaniif doolaarri miiliyoona 9 bahuu himaniitii jiru. Filannoo gaggeeffame irratti naannolee filannoo 165 ol irraa paartilee siyaasaa 30 fi dorgomtoota dhuunfaa 7 irraa boordichatti komiin dhiyaachuuf qorannoon taasifamuu tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu taasifamuu ibsaniitii jiru. Filannicha irratti taajjabdoonni biyya keessaa fi biyya alaa hedduun kan hirmaatan yoo ta'u torban darbee keessas haala adeemsa filannoo ilaalchisuun miidiyaaleef ibsi kennamuu isaanii ni yaadatama. Filannoon bara kana fakkaata. Filannichi jalqaba warra dorgomaa cimaa ta'an shira garagaraatiin dhiisee filannoo keessaa dhiibe. Warra akka Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Daawud Ibsaa, Maraaraa Guddinaa, Kamaal Galchuu, Abbaa Nagaa Jaarraa isaan kunniin hundi warra dhiibbamanii filannoo keessaa baafamanidha. Erga isaan kunniin dhiibbamanii filannoo keessaa baasanii namni danda'u hin jiru kana booda eenyutu na injifata jechuudhaan dirree dimokiraasii bal'isuudhaan warra gamtaa Afrikaatii fi addunyaas irra deebiidhaan gowwoomsuu danda'eetii jira muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Akka kanaan filannoon akkas taatee dubbiitti aanutti dabarra. Dargaggoo appilikeeshinii iddoof kallattii hawataa turistii Oromiyaa agarsiisu tolche tokko waa'ee isaa isinitti hima. Daraaraa Taaffasaa ayyaana nama gannaa 29 yoo ta'u Itiyoo Telekoom keessa tajaajiltoota maamiltoota irra hojjeta. Aappii Oolookeet jedhamu kan iddoowwan hawwattii turizimii Oromiyaa keessa jiran kallattii fi maqaa isaanii wajji agarsiisu tolche dhiheenya kana gadhiiseetii jira. Akkasumas aappii kana fayyadamuudhaan iddoowwan magaalaa Finfinnee keessa jiran salphaatti argachuun ni danda'amas jechuun himeetii jira. Daraaran hojiin isaa idilee hojii aappii kanaa waliin walqabatu ta'uu baatus muuxannoo ogummaa ICT gatii qabu fedhii fi kaka'umsa ofii isaatiin Oolookeet yookaan Oromiyaa Location akka tolchuu dubbate. Finfinnee magaalaa guddoo gatii taateef iddoo argachuun rakkisaadha. Aniyyuu yeroo baay'ee taaksii irraa iddoon itti bu'u wallaalee darbee bu'a miilaan deemee beeka. Barattoota taanee yeroo hojii barbaadaa turre iyyata hojii galchuuf bakka waajjirri jiru argachuun rakkanna turre jedha namni kuni. Namni kaanis mudannoo akkasii baay'ee ni qabaata. Keessumaa ijoolleen naannoorraa hojii barbaachafaa dhufan jechuun dubbata. Hojii kana yeroo jalqabu akka qajeelfamaa iddoowwan magaalattii eegalus boodarraa Komishinii Turizimii Oromiyaa waliin ta'uun hojjechuu yaanne jedhe ogeessi kuni. Bakkeewwan hawwata turistii ta'an hunda aappicharraa galchee Oromiyaa mara beeksisuu barbaadas jedheetii jira. Bakkeewwan hawwata turizimii hunda aappicharraa galchee Oromiyaa beeksisuu barbaada. Daawwattoonni yeroo imalan namni itti agarsiisu otoo hin taane aappii kana buufatanii kiiloomeetira meeqa akka irraa fagaatee jiru baranii deemuu danda'u jedha. Akkasumas daawwattoota qofa osoo hin taane hawaasni birallee iddoo deemuu barbaade tokko the nearest kan
dhihoo isaatti argamu appicharraa barbaadee argachuu danda'a jedha. Oolookeet bakkeewwan hawwata turistii, hoteelota, mana daldalaa gosa hunda dhaabbilee tajaajila gargaarsaa kennaniif waajjiraalee mootummaallee of keessatti hammateetii jira. Dabalataan odeeffannoo sagantaalee naannoo dhiyeenyaatti adeemsifamuuf jiran jalaan galchamaa adeemuu gatii ta'eef namoonni irraa odeeffannoo argachuu danda'u jedhee daraaran. Haala kanaan fakkeenyaaf namni tokko dhaabbilee Oromoo dhiyoos jiran ija arguuf achi dhaqee fayyadamuu danda'a jedheeti jira. Egaan dargaggoon kun mul'ata hedduu qaba. Rabbi isaaf haa milkeessu. Odeeffannoon keenya guyyaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Akkuma isiniin jedhe sa'aatiiwwan muraasa booda mufaajaa addaatiin kan isiniif dhufnu ta'a nu eeggadha.